raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan guyyaan har'aa muddee 18 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Mootummaan Keeniyaa tajaajila teeleekoomii dhaabbilee nageenya biyyattii wal quunnamsiisu hundeessuu beeksisee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Hoogganoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay bakka isaan jiran nama eeruu kenneef badhaasa gatii argaa qarshii miliyoona 10 qopheessuusaa ministirii raayyaa ittisa Itiyoophiyaa beeksiseera. Gabaasa oduu boodaati. Dargaggoo Yuunivarsiitii Chaayinaa bulchiinsa Hoong Koongitti argamu keessatti damee barnoota faarmaasiin digirii sadaffaa yookaan dooktarummaa isaa barataa jiru waliin marii geggeessinee jirra. Waliigaltoonni naannoo addunyaa jiran talaallii COVID-19 fudhachuu keessaa moggaatti akka hin qoodamne dhaabi waliigaltoota addunyaa hubachiiseera. Ogeessonni eegumsa fayyaa talaallii fudhatan talaallii sana erga fudhatanii booda haala ture nuuf ibsaniiru. Martinuu gara boodaa dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin tamsaasa har'aa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa. Kan waliin sannagaan sooraa lakeeti. Hukumaan mootummoota uummata lola naannoo Tigraayitiin rakkata gargaaruu fi $35 miliyoona 1,600 baaseen. Lola ji'aan dura naannoo Tigraay jalqabaniin akka tokkummaan mootummoota jedhetti nama 50,000tti Suudaanitti dheete. Kumkurni hedduutti ammoo biyya keessa baqate. Horii kanallee Tigraayitti kaan ammoo Suudaanitti gargaaraneen. Lola akkana kan dhaabuun dhiba. Jireen tanaan badeella walitti deebisuun ni ulfaatti. Wanni namni keessa dabrelleen daftee qalbii keessa nama hin badduu jedha. Mark Lowcock ittaanaan itti gaafatamaa damee qarqaarsa yoo muddamsuu haa tokkummaa mootummoota akka jechaatti ammatti ijoolleen qarqaarsa kana ala jiran. Qarqaarsi kun eegii wanni duraan dhoowwamtu wanni akka bilbila afaan deebiteen duubatti dhufte. Ammaan tan naannoo sunitti namni hojii deebi'uu jira. Mootummaan Itoophiyaalleen akka warri lafaa naga lafaatiif jedheetiin qawwee gaafachuu jira. Tokkummaan mootummoota akka mootummaan Itoophiyaa karaa jara baqata kanaan qarqaaran ta'uuf gaafachaa ture. Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti olaantummaa seeraa kabachiisuuf jedhee itti seenee jenna. Ministeerri ittisa waraana Itoophiyaa nama gara bulchootii TPLF jiranitti hime birri miliyoona 10 kennuuf barbaachisuutti hin jira. Nam jara kan gara inni jiru himallee maqaa isaaniin dhossinaaf jedhee waa dagale. Oduun duubatti deebine. Akka bulchiinsi yeroo allamaaxaa jedhetti tajaajila ummataatii fi mootummaa kan duraan citkaan ammaan tana yaayyuutti deebi'an. Baruuf barsiisuun ammatti jala hin qabne warri lafaa afaan ofiitiin barachuu waan fedhuu fi tun ammatti miyyoomneef jedha. Masfin Arraagee oduu achi ergeen. Akka mootummaan jedhetti godina naannoo sab hawwii aanaa gaangaatti waraanni gumuuze. Qonnaan bulaa lole waraana adda keessaa nama lamfitee milishaa mootummaa immoo tokkuma deesseedha. Asteer Misgaanaatti erge jalannee nutti. Kamisa kaleessaa ganama bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz waliin kan waldaangeessu bulchiisa godina gosa Awwii ka ta'e aanaa Gwaangwaa ganda mooxaa keessatti hidhattoonni Gumuz xiyyaan qonnaan bulaa ijoollee lama waliin ture haleeluuf yaalanii fiiganii jalaa ba'uu isaanii itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa Gwaangwaa ittaanaa Koomaandar Dammallaash Biraanuu ibsanii kan eegumsarra turan miseensota humna addaa lama ajjeesanii milishaa naannoo tokko madeessaniiru jedhan. Leenjii argataa akka jiran irra deddeebinee dubbannuus hoogganni bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz gubbaa qabee hiwaatiin kan xaxame waan ta'eef nun dhaga'uu jedhaniiru. Raayyaan ittisaa fi humnootiin addaa bulchiisa naannoo Amaaraa naannoo sana kan to'atan yoo ta'u walirratti dhukaasuun hanga walakkeessa guyyaatti itti fufee ture jedhameera. Haga ammaatti gosa adda adda baasuun haleellaa gaggeeffame keessaa bulchiisi naannoo Benishaangul kallattiin harka kan qabu ta'uu ragaan jira jechuudhaan ittaanaa Koomaandar Dammallaash ibsan. አመራሩ ነው መጣልቁ ነው አማራ እንዲህ ሊያደርግ ነው እያለ የሚቀሰቅሰው ከጉሙዝ ላይ ምንም ችግር የለበትም. Hooggana jiruutu dhumuuf jirtuu Amaaratu kana gochuuf jira jedhee kakaasa malee Gumuzirra rakkoon hin jiru. Hoogganni jiru walitti bu'iinsa ennaa jiraatuun dhufu kottaa tasgabbeessaa jennee yeroo waamnus bilbila isaanii cufanii baduu jedhan. Gama kaaniin bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuzitti waajjirri dhimmootii koominikeeshiniif itti gaafatamaa akka ta'an obbo Mallas Bayyana waa'ee kaleessa hidhattoonni Gumuz gaggeessan jedhame kana waan hin beekuun qabuu jedhaniiru. Qaamoleen adda addaan harki hooggansa naannolee
keessa jira jechuun yaada dhiyaatuuf deebii kennaniin. የፖለቲካ አመራሩ በዚህ ውስጥ እጁ አለበት ችግሩ እንዳይፈታ hoogganni siyaasaa kana keessaa harka qabuu fi rakkoo jiru akka furamuutuun taane akka hammaatu godhu kan jiru taanaan bulchiisi naannoo har'as boris tarkaanfii fudhachuurraa booddeettiin jedhu tarkaanfii hin fudhannee jedhamne bulchiinsi kun kan hamatamu miti jedhaniiru. Gama kaaniin izamaan har'a ibsa baaseen bulchiinsa naannoo Benashaangul Gumuz keessatti tasgabbii dhabiinsa jiru keessaa harki hoogganaa akka jiruu fi mootummaan kana ilaalchatti kennee seera eegsisuun itti gaafatamarra jiru akka ba'u gaafateera jechuudhaan Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaasteetti. Warra ji'an duratti eenyummaa isaaniitiif jedhanii maayikaadiraa naannoo Tigraay keessa fidan jedhanii arda fuula duriitti awwaalanii baasaniitiin seera amantiillee guutanii fi awwaalan. Namni sun hin dhumate dhibbi caalaa jedhu. Akka gabaasaan VOA Yoonataan Zabdiyoos achi dhaqee gabaasetti awwaala kana duraan biyyuu miti deebisanii nam cufaa fulum tokkotti awwaalan. Arda ammoo abbootiin amantiillee itti dhufaniitiin seera amantiillee guutanii awwaalan. Fuula tokkotti nama 9, nama 10, nama 15 fa tottolchaniitiin mana amantii Abunee Aregaawii keessatti awwaalanii jedhu. Gabaasaan VOA kaachi jirullee nama kanaan awwaalan arguusa dubbata. Akka Yoonataan Zabdiyoos jedhetti qaamni mootummaallee itti dhufeetiin eenyummaa jara kanaallee DNA isaaniitiin qorate. Warri lafaan mallee soda qabnaa jedha akka mootummaa lafa eeguuf gaafatee jedha. Addunyaan ara guyyaa warra jireen wayyaa qaba barbaade yaa ulfeessuu jirti. Migrants Day. Dhiphuuf bal'inni jara kanaa waan addunyaatti hin himane. Jireenyi baqataa Afrikaa keessi yaa'uu agarsiisuuf VOA'n hojii jiraa jetti. Akka gabaas tokkummaa mootummoota UNHCR dabalaniitiin baasanitti torban xiqqoo qofa keessatti Itoophiyaa keessa nama 50,000tti baqateetiin nam miliyoon 80 ka addunyaa keessa baqateetti dabalame. Kana keessa miliyooni 18 biyyoota gammoojjii Afrikaa keessa warra baqateedha. Jireenyi Itoophiyaa gam kaabaa keessatti hammachaa deemuu jirjedhi irratti VOA'n tan agarsiisuu fi VOA raadiyoonii FM chaanalii VOA Kaliibiyaa Tripoli fi Misraataa jiru irratti ariitiin afaan Tigiriinyaa dabalte. Oduun achirraa argatanii rakkoo dhiyootan nam Tigraay keessa baqachiiftu qofa don taatinu namni Eertiraa magaalaan lamaan jirulleen inda qabdiin sunilleen jireenyillee wal fakkaata odeeffannoo achirraa argatanii jedhu. Akka kanaan afaan Tigiriinyaa, afaan Oromoo, afaan Amaaraatii fi afaan Ingiliffaalleen oduun argachuu danda'anii jedha akka gabaasa VOA'tti tan ammoo eegar bal'inaan hin deebine. Mootummaan keenya damee nagaa telekominikeeshinii biisa yaayyuu cufe. Biiroolee nagaa mootummaa isaa fuula tokkotti deebisuuf tan tolchuu jira mana haaraa itti ijaarellee kalee eebbisiise. Galmoo daawwitiitti Naayiroobii erge. Tajaajila teleekoomii maqaa Naashinaal Seekiriitii Teleekominikeeshin Sarviis jedhamuun kan hundaa'e kana akka eebbisan pirezidaantiin keenya Uhuruu Keeniyaataa amma dhaabbileen nageenyaa biyyattii rakkoo tokko malee yeroo gabaabaa keessatti odeeffannoo wal jijjiiruu danda'u jedhan. Before this system came into being, each of our security agencies utilized their own telecommunications network. Akkas jedhu Keeniyaataan utuu toorri wal qunnamtii kun hin diriirfamin dhaabbileen nageenyaa keenya toora odeeffannootti wal jijjiiran dhuunfaatti qabu turan. Martinuu toora wal qunnamtii adda addaa waan qabanii fi walii isaanii odeeffannoo wal jijjiiruuf baay'ee rakkisaa ture. Kana malees teessumni lafa keenyaa rakkisaa waan ta'eedhaa fi dhuunfaatti meeshaa wal qunnamtii isaan qaban ka biyya guutuu ga'u hin turre. Amma garuu toora wal qunnamtii amma mijate kanaan dhaabbileen nageenyaa martii karaa tokkicha akka wal argan ta'eera. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa tajaajilli poolisii biyyaalessaa Keeniyaa warri waajjira basaasaa fi kaanis salphaatti wal qunnamu jechuudha jedhu Keeniyaataa yoo dubbatan. Keeniyaataan toorri wal qunnamtii haarawii kun dhaabbileen dafanii odeeffannoo akka wal jijjiiran qofaa odoo hin taane tarkaanfii malus dafanii akka fudhataniif karaa banaa jedhan. Toorri kun dhaabbilee nageenyaa biyyattii wal qunnamsiisuu qofaa odoo hin taane imbaasiiwwan Keeniyaatii fi ergamtoota dhaabbilee nageenyaa Keeniyaa ergamaaf biyyaan ala jiran wal qunnamsiisuus danda'a jedhamee jira. Ji'a dura ajaja pirezidaantii Keeniyaataan tajaajila kana kan hundeessan ajaja waraanaa Keeniyaa Jeneraal Roobert Kiboochi toorri wal qunnamtii kun sagalee barreeffamaa fi suur-sagaleen namoota wal qunnamsiisuu kan danda'udha jedhan. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaa Moonikaa Juumaas duraan meeshaalee wal qunnamtii dhaabbilee nageenyaa Keeniyaa dhaabbilee dhuunfaan waan dhiyaataa turee fi tajaajilli teleekominikeeshinii haaraan hundaa'e kun iccitiin mootummaa harka nama hin malleerra akka hin buunee fi gaariidha jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Naayijeeriyaatti ijoolleen dhiiraa 344 ta'anii torban dabre keessa waraanii Boko Haram qawween fudhatee badeen taane ammaan tana yaayyuu qaa'ee isaaniitti dachaan. Ijoollee tana manbarnootatti guurratan. Akka pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii jedhetti tunin addunyaaf gammachuu tokko. Taatullee ijoollee tana agammaallee tana arganii jira. Ijoollee tana waraan biisuunitti raasaa godin Zamaraa keessa guuree galeen harqaa isaanii galan. Qaa'ee isaaniitti galanii maatii kennan. Milishootii Boko Haram yooyyuu hedduu manneen barnoota duudanii ijoollee fa'atanii irreen guurratanii yaaniin yoo horii argatan gada lakkisan warra gammaallee argamanii jira. Akka ijoollee tan ammatti gada lakkisan ammoo mirkanaa miti. Ittaanaan pirezidaantii Ameerikaa Mike Pence fi jaartiin isaa Karen Pence har'a televezyiinii irratti bahanii hospitaala waraana Ameerikaa DC'tti dhiyaatu keessatti limma koronaa waraannatan.
Itti guddaan fayyaa uummata Ameerikaa Jeroomi Adams illeen jarattaanetti limmee tana waraannate. Omaallee namni gootu namallee dhukkubduu jedha biyyatti. Doktori jara kana kime torbaan sadiin duuba dachaa limmee lammeessoo waraannadhaa jedhetti dhaame. Jari kunin akka namni qorsi kana hin shakkin yookaan ammoo hin birranne biyyatti mujjira. Ameerikaatti namni hagi tokko qorsi kunin fayyaa nam dhowwaa yookaan ammoo dhibaayyuun fayyisfaa jedhee waan akka akkaatiin shakkuutti jira. Koronaan kun ammallee Ameerikaa keessatti akka malee dabalatee mujjira. Kaalifoorniyaa Los Aanjelesitti akka bulchooti fayyaa godin sunii jedhanitti yoo walitti deebisan ilaalan Los Aanjeles qofa keessatti sa'aatiitti nama lamatti dhukkuba kanaan lubbuu dhaba. Jarmanilleen guyyaa 10 duubatti qorsa haaraa kana namisiitiif kennuuf furfoo jirti. Warri kennaniif kun immoo akka bulchiinsii jedhetti warra humna laafaa dhukkuba kun itti jabaate. Jalqaba jaarrolee ganna 80 olii kafula jaarrolee titiisan jiranitti qorsa kan argata. Ji tokko lama keessatti ammoo warri humni laafaa cufti qorsa kan argannee jennee wal gaafannee achiin duubatti waan itti aanatti ilaallaa jedhe. Jarmaniin akkuma biyya Awurooppaa tadhibii qorsa kana namaaf kennuuf eeyyama bulchiinsa fayyaa isiirraa eegachuu jirti. Qorsi ammaan ta'u waraannachuu jiran kun kadhaabii fayyaa Pfizer, BioNTech fi Modernaan faan hojjetan. Iraan lafa nukleerii itti hojjetan Teheraan irraa kiiloomeetirii 90 fagaat keessatti warshaa hordoo keessatti hojii jirti. Iraaniif addunyaan duruyyuu ton irratti wal dhaban. Iraan nukleer hojii misoomaatiin hojjedhaa jedhe. Addunyaan ammoo Iraan waraan biyyaan balleessitu dhossaan laf jalatti hojjechuu jirti jedhanii waan hedduun adaba ba'an. Akka Emireetiin Araabaa jettetti Iraan warshaa laf jalaa keessatti hojii nukleeraa kana hojjechuu jiraachuus mirkana saatalaayitii illee tanuma agarsiisa. Oduun ambaaf qabtanum Ansoora Lafeeti. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay bakka isaan jiran nama eeruu kenneef badhaasa gatii argaa qarshii miliyoona 10 qopheessuusaa ministeerri raayyaa ittisa Itoophiyaa beeksiseera. Namoota eeruu kana kennan eenyummaan isaanii kan iccitiidhaan qabamu ta'ullee dubbatameera. Muktaar Jamaaltu gabaase. Har'a sabaa himaaleedhaaf ibsa kan kennan ministeera raayyaa ittisa biyyaatti hoogganaan ol aanaan qajeelcha odeeffannoo leetinaa jeneraal Asraat Daaneeroo akka ibsanitti garee hooggansa adda bilisa baasaa uummata Tigraay juuntaa jedhaniitiin waaman yeroo gabaabaa keessatti to'annaa jala oolchinee seeratti dhiyeessuudhaaf hojiin hojjetamaatiin jira jedhan. Jeneraal Asraat akka dubbatanitti gareen kun hinjifatamee yeroo ammaa kana loluudhaaf hamileellee dhabeetiin jira jedhan. Duulli waraanaa torbaannan lamaan darban taasifamaatiin ture. Diina hidhannoo fi humna namaatiin illee laamsheessee guutumaan guututti barbadeesseetiin jira kan jedhan. Hoogganaan qajeelcha odeeffannoo kun hooggantoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay lola kanaan burkutaahanii konkolaataa irraallee bu'uudhaan miilaan dheefa galaniitiin jiru jedhan. Yeroo ammaa kanas holqa bosona huuraa fi bakka garagaraatitti dhokataniitiin haala bittinnaadhaan socho'aa jiraachuu isaanii kan dubbatan leetinaa jeneraal Asraat Daaneeroo namoota kanneen seeratti dhiheessuudhaaf uummanni odeeffannoodhaan akka nu gargaaru jechuudhaan waamicha dhiheessan. Namoota bakka hooggantoonni kunniin jiran eereetiin akka qabaman taasisellee gama mootummaatii badhaasni dhihaachuu fi dubbatan. የትግራይ ህዝብና ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ጥቆማ በመስጠት በማጋለጥ uummanni Tigraay fi lammiileen Itoophiyaa hunduu eeruu kennuu saaxiluudhaan dirqama lammummaa akka bahattan gaafataa eeruu kennitaniif galata onnee irraa madde dhiheessaa dabalataanis lammii kamiyyuu eeruu kana dhiheesseef badhaasa mallaqaa dhaabbata keenya raayyaa ittisaa irraa qarshii miliyoona 10 ramadameetiin jira. Kana jechuun duula raayyaa ittisa keenyaa diina adamsee murteef dhiheessuuf uummanni keenya tolaanis nu cinaa dhaabbataatiin ture. Amma haala addaatiin dhaabbanni keenya badhaasa kana qopheesseetiin jira. Namoota eeruu kanaan dirqama lammummaa isaanii bahatan maqaa isaanii iccitiidhaan qabameetiin badhaasni kun kan kennamuuf ta'a jedhan. Hoogganaan qajeelcha odeeffannoo raayyaa ittisa biyyaa leetinaa jeneraal Asraat Daaneeroo garee hooggansa juuntaa jedhaniitiin waaman kana nama bakka jiru eereef badhaasni qarshii miliyoona 10 ni dhiyaata haa jedhanii malee hooggantoota kanneen maqaa fi sadarkaa isaaniitiin adda baasaniitiin hin eerre. Namni kaffaltiin kun kennamuuf namoota meeqa eenyuunfaa yoo eere akka ta'ellee wanti addatti ifa baasan hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nudha. Dargaggoo Jiinanuus Fiqaaduu jedhama. Yuunivarsiitii Chaayinaa bulchiinsa Hoong Koongitti argamu keessatti damee barnoota faarmaasiin digirii 3ffaa yookaan dooktarummaasaa barataa jira. Jiinanuus pirezidaantii yuunivarsiitichaa waliin
haala ittiin dargaggoota Afrikaa carraa barnootaatti argatan irratti mari'anneerraa jedheera. Naakoor Malkaatu haasofsiisee Jinanus of beeksisuun eegala. Galatoomii Naakoor, maqaan koo Jinanus Fiqaaduu jedhama. Amma yuunivarsiitii Chaayinis yuunivarsiitii of Hong Kong yookiin immoo CUHK'tti barataa waggaa tokkoffaa PhD faarmaasiitiin barachaa jira. Jinanus kanaan dura maal hojjetaa turte? Eessatti hojjetaa turte? Isaan yuunivarsiitii Wallaggaa achumatti baradheen digirii jalqabaa koos akkasumas digirii lammaffaa koo yuunivarsiitii Jimmaatti akkaan baradhee ijoollee 25 Jimmaa yuunivarsiitii keessatti barsiisaan ture. Akkasumas immoo Wallaggaarraa ijoollee abbaa afaara hin qabne deeggaraa ture. Ijoollummaa koorraa qabee hojii qorannoo yookiin immoo riisarchii irratti xiyyeeffadheen hojjechaa ture. Kanaaf sanatti fayyadameen iskoolaarshippii bakkee adda addaatti appilaayi godhee ture. Wantoota hedduu laayinii qabadhee gara Kanaadaa, Awustiraaliyaa. Carraa inni kun dura waan naa dhufeef jecha gara Hong Kongii kana imalee amma ambaasaaddara yuunivarsiitii kanaatis. Miidiyaa hawaasaa feesbuukii keetiin carraa dargaggoota Afrikaadhaaf mijeessuudhaaf marii qaamolee hooggansaa yuunivarsiitii Hong Kongitti yuunivarsiitii Chaayinaa ta'e waliin akka taasistan ibsitee jirta. Yaadi kun akkamiin kee irratti mari'atame? Deebii akkamiitu immoo irratti kenname? Inni guddaan Afrikaanonni baay'een keenya barnoota qabatamaa irratti kan hin hundoofnee fi haalli baajita yookiin immoo galii keenya akkasumas immoo haalli barnoota keenya haala qabatamaa irratti kan hundoofnee fi dargaggoonni keenya baay'ee miidhamoo akka ta'an beekamaadha. Kanaaf dhalooti jiru carraa argannetti dhaloota keenyaaf dubbachuu carraa uumuun immoo dirqama. Kanaaf Afrikaa keessa leecalloo bareedaa jira, qabeenya uumamaa bareedaa jira. Garuu as biyya kana keessa nama barate humna baratee fi meeshaa gahaatu jira. Hamma nami PhD baratee hojii dhabutti gahutti jira. Meeshaa qo'annoof ta'u hedduu jira. Jalqaba gaafan kana argee garaagarummaa guddaan akka jiru nuni qabeenya guddaa qabnaa garuu ittiin fayyadamne yookiin immoo utilize goone ittiin fayyadamne. As garuu qabeenya isaanii hundumaa fixanii sammuu guddaa yookiin immoo meeshaa guddaa ta'uu qabanii hojiitti waan jijjiiran dhaban. Kanaaf ani hojiin sammuu kootti kan dhufe liinkii yookiin immoo hariiroo yuunivarsiitota Afrikaa waliin yoo uumne hojiin guddaan hojjetama. Kanaaf uummati asis qorannoo isaa achitti gaggeessuu danda'a. Dargaggoonni keenya immoo waan kanarraa baranii boru hojii waa uumuu keessatti akkasumas immoo qabeenya qabnu irratti seeraan itti fayyadamuu yookiin hojiitti geeddaruu dandeenya jedhee jalqaba akkuma dhufeen qaamota jiran duukaa haasa'ee walgahii barattootaa fi keessummoota akkasumas immoo aangoota yuunivarsiitii dabalatee keessummoota biyya bakkee adda addaatii affeeraman irratti walgahiin har'a guyyaa namoota 12 Kanaaf Eurooppii keessaa kan hirmaatan jiru. Yuunivarsiitii kana keessaa Chaayinaa keessaa Indiyaa, Armeeniyaa akkasumas immoo ijoollee barattoota Afrikaa bakka bu'ee natu hirmaate. Kanaaf ani carraa naa laatametti kan hin gaafadhe inni guddaan Afrikaa keessaa kanatu jira. As keessa garuu kanatu jira. Walitti finnee hojii kana hojjechuu barbaade jedhee pirezidaantii yookiin immoo vaayis chaansilarii yuunivarsiitichaa Piroofeesar Rook Tuwaanin gaafadhee ture. Innis yaada bareedaa itti gammadee kanaaf deebi'ameenis marii mari'atameenis yuunivarsiitota Eurooppii Ameerikaa keessa jiran waliin gurmeessinee Afrikaa keessatti yuunivarsiitota keessumaa gara jalqabaa kanarra laayinii kan qabatee jiru baha Afrikaa irratti keessumaa Itoophiyaa, Tanzaaniyaa, Keeniyaa wanneen kanarratti akka hojjechuu barbaadanii fi yaadichis deeggarama akka ta'e si waliin akka hojjechuu dandeenyu jedhanii waadaa naa galaniiru. Barattootni carraa barnoota biyya alaa barbaadan jiraachuu danda'u. Haala kamiin carraasaa kan isaan argachuu danda'an? Carraan nuti iskoolaarshiippiif qabnu baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf gara Beeniin kana Naayijeeriyaa, Gaanaa sababa Ingiliffii afaan isaanii jalqabateef carraan isaanii banaadha. Kanaaf iskoolaarshiippii argachuuf inni guddaan gara oonlaayinis ta'e dhaabbattoonni hedduun irraa barattoota Afrikaatiif waan hundumaa bilisaa fi ispoonsara ta'u waan ta'eef dargaggoonni kun iskoolaarshiippii karaa ofii oonlaayinii barachuus haa ta'u qaamaan barachuus haa ta'u appilaay gochuu danda'u. Karaa biraa immoo gara Irooppii Ameerikaa kanas immoo Ingiliffaa TOEFL yookiin immoo IELTS yoo qoraman carraansaa bal'aadha jedhee yaada. Dhaloonni kun gara miidiyaa hawaasaa, teelegiraamii, feesbuukii, waatsaappii irra galuu dhiisee
gara googii waan isa fayyaduu danda'utti barnoota isaa fi waa lafarraa waa argachuu danda'utti yoo kallattii isarra kaawwate jijjiiramuu danda'a, carraa guddaas argachuu danda'a jedhee yaada. Dargaggootaaf wanta ati dhaamtu yoo jiraate. Dargaggootaaf wanni dabartu haala kam keessa yoo jiraatan kaayyoo isaanii waa baruu fi dagachuu akka hin qabnee fi jabaatanii gara barnootaa gaafa dhufanis kaayyoo isaaniif akka hojjetan jabaatanii hojjechuu qabu jedhee yaada. Sababni isaa namni barate